galata fidaa koottaa ijoollee shamarranii galata fidaa il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  jedhaatti koottaa galata fidaa jechuudha. Galata naa fidaa galata. Kun amma galata nama jechisiisaa kun nama gammachiisaa jechuu dandeessu. Na gammachiiseera. Koottaa galata fidaa waan saasitti nima jechuudha. Maqaan kiyya hin jijjiirame dhugaa waaqaa kanaan dura maqaa kiyya madaamiin kiyya jechuudha. Sagalee naa ergite ishumti kaleessaa sun jechuudha. Ishumti takka shaqaalaa naan jettu ishumti takka kaddaamaa naan jettu sun sagalee naa ergite na dubbiste madaam faayizaa naan hin jettu seetani. يا مدام أنا حب أنت كثير نانجت سيتني وي كنا ما جمعتيس عارف هيو شو دندسو أنا ما جمعتيسا كون كنا ما جمعتيس نمالتنا ما جمعتيس عارف أفاني شو مكاليسا تفيد أمك أجرات سوامو هرمو مك أكبجات يرو سوامو سنجمعتي سورة أفانتو كوكيسا garaagarummaa yeroo uumamu sin gammachiisure. Anyways agarummaa dhaggeeffadha waasin itti muufaan kanaan sababeeffadhee dhugaa waaqaa jechuudha. Kaleessa faana haasa'am ture dhugaa faana haasaa baay'ee hamma haaraayyuu madaamii faana jechuudha. Faana niin haasaa suuraa garaagaraa fasa durii faana ergiti isheenii anillee nan ergaa fi sadur durii yeroo ani ijoollee shiifaa guddisaa fi ture sana faanatti ergite jechuudha. Achirraa baastee Instagramii sanarraa faa baasteetu na ergiti anillee Facebook irra baaseen ergaa fi jechuudha. Isa booda har'a maal na ergite seetan dhaggeeffadha. يا قلب مدام انت يا حبيب مدام انت يا روح مدام انت انا احبك فايزة مرة كثير. Rasni deebi'u xinnoodha. Warri Araboota akkoo sagaleeru nama ergan akka biyya keenya kumtaalaan dammaraniin ergan xinnoo tokko sakandiidhaan namatti ergu. يا قلب مدام انت يا حبيب مدام انت يا روح مدام انت انا احبك فايزة مرة كثير. كذا مدام sakandii jaa kan na ergite keessatti madaami gizee meeqanaa jette. Masha Allah. Mabruk naan jaa na barreessaama. Damaa mabruk jedha. Madaami jettee yeroo na waamtu kan caala maaltu dhaga. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa kaakuu akkam jirtu nagaa keessan an baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u egaa sakandii ja'a kanarraa kaasee waan isin haasa'u warra baay'eedha jechuudha. Dhugaa waaqa bu'aan baay'ee isin haasa'a. Maqaan hin jijjiiramne hin jiru. Seenaan hin jijjiiramne hin jiru. Bakki hin jijjiiramne hin jiru. Haalli hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Wanti kamiyyuu akka sanaan ittiin fufu akka ati beektu sanaan ittiin fufu akka amma jiru sanaan ittiin fufu jechuudha. Wanti kamillee jechuudha. Haala amma keessa jirtu sanaan ittiin fufu never ever ittiin fufu. Yeroo wayii deemuu danda'a, ji'a wayii deemuu danda'a, waggaa wayii deemuu danda'a garuu already yerootti jijjiiramu jira. Haalli sun yeroo jijjiiramu jira. Kaleessa kaddaama naan jetti. Shaqaalaa naan jetti keessattuu dhirsi ishii immoo shaqaalaa malee naan hin jedhu ween shaqaaltechi jedhaan isheedhaan ween shaqaaltechi jedhaan isheen garuu shaqaalaa naan hin jettu kaddaama naan jetti. Inni garuu shaqaalaa jechuu jaalatamaa fakka akkas jedhaan immoo shaqaalaan jaalladhu kaddaamaan illee rakkoo hin qabu kabajaan yeroo nama waamanidha kaddaamaa yeroo jedhan jechuudha. Inna har'a garuu na dubbisti akkasumatti na dubbisti amma garuu madaam faayizaa naan jechuutti kaate madaam faayizaa mucaan kee fayyaadha naan jechuutti kaate jechuudha sagalee gaafa naa ergitu kanaafuu maal isin jechuu barbaade seetanii yeroo baay'ee namni haala keessa jiru ilaalee jechuudha bakka jirus ilaalee haala jirus ilaalee wantichi waan hin jijjiiramne itti fakkaachuu danda'a. Barichis waan hin jijjiiramne itti fakkaachuu danda'a. Iddoo inni jiru sunis waan hin jijjiiramne itti fakkaachuu danda'a. Garuu hin jijjiiramu dhugaa waaqa. Wanti kamuu hin jijjiiramu. Maqaan sirraa jijjiirama. Haalli ati keessa jiraattu illee sirraa jijjiirama. Bakka ati keessa jiraattu illee sirraa jijjiirama jechuudha. Kanaafuu waan keessa darbaa jirtu sun karaa waan ta'eefi karaa immoo namni karaa deemaa jiru sun bar karaa sana daddafee keessa darba akka dandeetti isaatti keessa darba malee iddoo sanatti hin hafu jechuudha. Daandii dheeraa namni
inni deemu yoo dadhabes takka taa'aa muka jala taa'aa aara galfataa fakkeenyaaf dur yeroo lukaan deeman fa'aa warri keenya Finfinnee fa'aa lukaan deemanii warri daldalaa turan jiru jechuudha. Karaa bulaa maal gochaa akkanatti deemu jechuudha. Aara galfachaa muka jalatti nyaachaa bishaan iddoo ta'e dhugaa keessa darbu jechuudha. Amma inni hafee kunoo bakka tokko tokko konkolaatarrayyuu darbee xiyyaaraan deemamuu jalqabame jechuudha. Kun waan darbudha jechuudha. Haala darbudha jechuudha. Jireenya darbudha jechuudha. Bara darbu jechuudha. Kanaaf namni baay'een waan hojjetu keessatti iddoo jiru keessatti yeroo baay'ee abdii kutata. Baqa waan jireenyi isaa isatti haga dhumaatti isatti fakkaate jechuudha. Haga dhumaa jireenyuma akkanaa jireenya mana namaa keessaa namaa ergamaa waan hafuutti fakkaata mana namaa keessa jiraachaa waan hafuutti fakkaata no karaa dhanni yeroo wayiitinni keessa darbite maqichi sirraa jijjiirama. Har'a mana namaa hojjettu yoo taate yeroodhaa booda atis mana keetti haadha manaa taate hojjettu qabaatta jechuudha. Yerootti hojjettu qabaattus jira jechuudha. Yerootu sii kenna baay'ee wayisa. Yeroo sana bira gahuuf immoo maaltu si barbaachisa reesiin obsatu si barbaachisa jechuudha. Yerootti sana bira kan gahu nama obsuudha jechuudha. Yoo qabaattes yoo dhabdes yoo walitti qabattes yoo ijaarrattes yoo ijaarratiin garuu obsa qabaachuu qabda. Iddoo sana gahuudhaaf obsi baay'ee tokko si barbaachisa jechuudha. Dhugaa waaqa hin obsitu taanaan ifni obsi baqa murteessaadha jechuudha. Qabeenyarrayyuu obsatu barbaachisa dhala namaatiif jechuudha. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaltanii bakka garaagaraallee jiraattanii haallee isinii mijachuu baatee walillee isinii qabachuu baatee wanti kamillee akkasii yaaddan ta'uu baatee akka yeroon isinii kenne moon ta'a. Yeroon tokko dhufee waan ta'e isinii kenna barri wayii isinii kenna amma baradhamtii kan mana namaatti isin gasheeyyuu baradhamtii akka isin deemtanii hojjettan kan isin godhe barichi yeroo darbu immoo yeroo isin kan keessan jiraattantu dhufa jechuudha. Baras akkasiitu immoo dhufa yeroo isin galtantu dhufa yeroo isin kan keessan jiraattantu dhufa yeroo isin qixxee ishee amma ergamaafi jirtanii jiraattantu dhufa jechuudha. Qixxee ishee amma ol isin ergite gadi isin ergitu sana haadha manaa san qixxeeshii yeroo isin jiraattanii barichatu dhufaa jechuudha. Waan hundumtu baraanidha. Warri amma isin dura baay'ee dadhabaa turanii isin dura hojjechaa turanii isin dura waan baay'ee biyya namaa keessatti ta'aa turanii isinuma dura galanii immoo jireenya ofii isaanii jiraachaa jiru. Yeroodha waan ta'eef isin dursus waan ta'eef isin immoo yerocha sana eeggachuudhaaf yeroo sana argachuudhaaf tokkoffaa obsa qabaachuu qabdu waaqa keessanillee amanachuu qabdu baqa kanaa ala hinuma isinii dhufaan isiniin jedha bor isinillee madaam jedhamtaniitu dubbifamtu jechuudha. Dhageessanii afaanichumti sun hafee jechiitumti sun hafee maqaan sun hafee madaam keefeeksiin jettee jechuudha turtee bulteessi dubbistee jechuudha. You know this kanaafu kun anaan baay'ee na gammachiisee jira jechuudha. Maaliif waan keessa darbe yeroo yaadadhu waan an godhaa ture yeroo yaadadhu waan yaadaa ture yeroo yaadadhu haallichi sun hunduu darbee barichi sunis darbee namaa ergamuun sunis darbee xinnaa guddaan na ergachuun sunis darbee aniyyuu amma akka fedhe mana qabaadhee mana kiyya keessa taa'ee akka barbaadetti jiraachuun koo anaaf jijjiirama guddaa waan ta'eef wal bira qabeeni kan hin gammade jechuudha. By the way namaan wal dorgomsiisee miti jireenya koo bara. Nama ani beeku wal dorgomsiisee osoo hin taane namoota baay'ee na dursan tokko kana ni beeku. Isaanii wal dorgomsiisee osoo hin taane jireenya koo isa durii fi isa ammaa wal dorgomsiisee. Akkanatti jiraatamasidha. Akkanatti kan gammachuun argatamus. Jireenya kee isa darbe isa durii sanaa fi isa amma keessa jirtu wal bira qabdee siif jijjiirama qaba taanaan yes itti gammadi. Kanaa achitti jireenya keessa amma jiraattu kana hiriyaa kee faana wal bira qabda taanaan jireenya keessa amma jiraattu faana namoota beektu tokko faana wal bira qabda taanaan immoo hin maraattayyuuti dhugaa deebitee maraatuu taata. Deebitee badda jechuudha. Hin godhamus hin madaalamus jechuudha. Ati ohuma faanadha.
ati ofuma faana isa duraaf isa boodaa itti ofuma faana dorgomuu qabda. Ani jijjiirameera moo jijjiiramaan jira moo jijjiiramaan jiru jettee ofiidhuma keetiif of faana dorgomuu qabda habiibti. You know, kana isiniin jedha. Thank you.